Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haaluma ogummaa harkaatiin walitti deebinee jirraa jechuudha har'as. Torbaan dabree shurraaba miilaa kana dalagneetanii wal agarsiifne turre hadhaa kana agarra dalagna. Warroonni viidiyoo shurraabii miilaa kan akkamitti akka tolchine hin argin YouTube ogummaa harkaa jedhu irraa argattanii YouTube keessan irra seentaniiti ogummaa harkaa jettanii subscribe gootan isiniif dhufa. Subscribe godhaati irraa baradhaa isiniin jedha. Viidiyoon amma booda gadhiisullee akka ana biraa ga'een akkasiin bira ga'uuf subscribe godhaa isiniin jedha. Har'a kan dalannu shurraaba kana akkuma argitan shurraaba magaalaatiin garaagarummaan qabu jechuudha. Xiqqoo kirriitti furdaadha malee haaluma argitan kana. Ammas suuraa qofa osoo hin taane miilattis kaa'adhee isin agarsiisa. Haaluma argitan kanaan hodhaa takka hin qabne akkamitti haala kanaan akka magaalaa irraa bitanitti akkamitti tolchina kan jedhu wal wajjii ilaallaa jechuudha. Akkuma jalqaba irratti isiniin jedhee warroonni viidiyoo adda addaa argachuu barbaaddan YouTube ogummaa harkaa jedhu subscribe search godhaati subscribe godhaa. Na egaa viidiyoo hedduu gadhiisuudhaaf ta'a inshaallah amma ni jalqabna kallattiimaan jechuudha. Kunis shurraabii miilaati. Viidiyoo isaallee YouTube ogummaa harkaa jedhu irraa argattu. Kanas kaa'adhee isin agarsiisa. Haaluma argitan kanaan kunis shurraaba miilaati jechuudha. Amma kallattiimaanii dalagatti seennaa jechuudha. Jalqaba irratti waan kana lamaan ni qopheeffattu jechuudha. Maqaa isaa afaan Oromootiin hin beeku. Bakka inni irraa argamu ijoolleen biyya Arabaa jirtanii iddoo maktaba madarasaa kanneen irraa argama. Kana fakkaataa jechuudha. Kana ni qopheeffattu jalqaba irratti. Ergasii booda dandilii takka kirrii bifa barbaaddan ni qopheeffattu jechuudha. Ana bira ammaaf kana jira. Erga qopheeffattanii qaccee takka caafii kireessanii qabdaniiti baastaniiti akkanatti ni qabdu. Akkanatti ni qabdu jechuudha. Hanga kana dheeressitanii akkana ni qabdu. Ergasii booda akkana finnee qabna. Tokkonis dalaguu dandeenya. Amma tokkoon dalanna akkana ni qabna. Akkana ni goona jechuudha. Ergasii booda asiin achi seennaa. Ergasii booda akkana qabnee as baafnaa jechuudha. Ammas haala kanaanii jechuudha. Waa takka nama dhibu hin sodaattanii takka lama sadii jennee hanga 17tti dhoofna jechuudha. Ammas haaluma duraatiin waa takka jijjiiramne hin jiru. Akkanaas deebifna akkana goonaa jechuudha. Ammas hanga 17 ga'utti haaluma kanaan dalagamaa jechuudha. Haaluma kanaan wanti nama dhibu tokko hin jiru. Amma shurraabii miilaa dha'u jirra. Booda kakaa'amaallee fi waa hedduu tolchuu ta'inna subscribe gochuudhaan na eegaa isiniin jedha. Viidiyoo hedduu gadhiisuuf ta'a inshaallah. Haaluma agartan kana. Haaluma kanaan 17 dha'uu erga mirkaneeffattanii booda amma hanga kanattu shurraaba kana gahaa jechuun keessan hin oolu. Hangi 17 kun kan duuba kanarra dhoofnee gafinnee booda siin ol deebinaa jechuudha. Akka shurraabii limmeedhaa hodhuun hin barbaachifne. Erga hanga kana dhoofne 17 dha'uu mirkaneeffadhee jira jechuudha. Nama takka 2 3 jedhee 17 dha'ee jira. Bismillah. Jalqaba kirrii tokko akkana ni fiddu. Akkana ni goonu. Akkana ni seensifnaa jechuudha. Akkana goona. Amma fuuldura deebifna. Haaluma agartan kanaan qaamnee achi baafna jechuudha. Amma kana duuba achi deebifneeti ammas laalaaluma agartan kanaan
qabnee as beekna. Tokko dura tokko booda, tokko dura tokko duuba, haaluma agartan kanaan. Tokko dura tokko duuba yoo isiniin jedhu amma kirrii harka kiyyarra jiru kana duratti addeebisee jira jechuudha. Amma dura dha'u jira. Duuba jechuun amma kirriin tun kana duuba deebitee jirti jechuudha. Akkas jechuudha. Jecha kiyya yoo isiniif hin galle gocha laaltu jechuudha. Haala kanaan. Haala kanaan dhoofne. Ammas haala kanaan ni agartan jedhee yaada akkana deebifneeti. Kana ni baasna achi baafna jechuudha. Asiin gaseenne akkana qabnee as baafna. Ammas duratti deebifneeti. Qabneeti achi baafna akkanatti. Jalqabni shurraabii qaamaa ta'ee, ka miilaa ta'ee, ka harkaa ta'ee, ka qaama uffatan ta'ee hundayyuu ka tartiibaa wal biraan geenyu ta'a inshaallah. Jalqabni isaa haala kanaan jechuudha. Kan miilaatu gosa hedduun dalagama. YouTube subscribe gochuudhaan obsaan eegaa isiniin jedha. Haala kanaan hanga asii geettutti haaluma kanaan ooftu jechuudha. Haalumaan amma jalqabee isin agarsiise kanaan takka dura takka booda. Haalumaan amma oofee isin agarsiise kanaaniin ooftuu jechuudha hanga dhumaatti. Hanga bakka kanaan geettanitti. Haaluma amma ana biratti argartan kanaan. Eebama. Tokko turraan jalaa ba'e. Akkuma kana. Haaluma jalqaba irraa ilaa hanga ammaan itti oofu jiru kanaani ooftanii jechuudha hanga bakka kana geettanitti. Haaluma argitan kanaan haaluma kanaan ooftanii ilaa hanga asii ga'utti. Anamma achiin ga'ee jira jechuudha haaluma agartan kanaan. Haaluma agartan kanaan hawaasiin ga'ee jira jechuudha asii hanga asiitti. Haaluma agartan kanaan hanga asiitti jechuudha nama wal qixxeessee jira. Haaluma argitan kanaan. Amma erga asiin geennee booda maaltu nurraa eegama? Takka dura takka booda dhoofnu nima dhoofna hanga
asitti amma seerri isaa ilaa hanga asitti isin agarsiisaa jechuudha. Hundayyuu duubatti deebifna jechuudha. Akkam jechuun kirrii kana duratti hin deebifnu, duubama kanatti oofna. Haaluma kanaan oofnaa jechuudha. Kun amma isteeppii lammaffaati jechuudha. Haala agartan kana hunda amma duubatti dachaasu jirra jechuudha. Haaluma kanaan oofna. Haaluma kanaan ooftuu jechuudha. Haaluma kanaan ooftuu ilaa hanga as geennutti haaluma kanaan oofnaa jechuudha. Wanti garaagarummaa qabu tokko hin jiru. Amma asiin geennee jirra jechuudha. Asiin geenneerra jechuudha. Amma bakki dalaguu deemnu bakka kanaa jechuudha. Akka miila kaayachuudhaaf mijooftutti akkamitti tolchinaa kan jedhu wal wajjii ilaallaa jechuudha. Kana dalannee kaaneeti waa akkamitti akkana qajeelchinee akka dalannu wal wajjii ilaallaa. Wanna hordofaa. Amma eegaluu deemna jechuudha. Gama kanattis 5 hambifna, gama kanattis 5 hambifna. Kana jechuun takka 2 3 4 5 shanan kana ni dhiifna. Gama kanattis takka 2 3 4 5 shanan kana dhiifne arfan kana wajji dalanneeti akkana dachaafnaa jechuudha. Sun akkam yoo jettanii na hordoftan kallattii maan. Takka 2 3 4 5 shanaffaa kana 4 deemne
shanaffaa fi ja'affaa kana walitti dhoofna. Akkamitti yoo jettanii amma bakka kana cabsuu waan deemnuuf takka dachaasuu waan deemnuuf sun akkam yoo jettan na hordoftanii akkanatti dachaafneeti ergasii booda akkana qabnee lamaan isaa haaluma qartanii lamamma kun qabnee baafna. takka lama sadii afur shan arfan kana gadhiifnee shanaffaa fi ja'affaa kana qabnee irraa baafnaa jechuudha. Gama lamaanittuu afur afur deemnee amma haala argitan kana amma irraas gala kallaa arfan kanneen ittiin dhoofnu. Amma kana ni argitan jedhee yaada. Arfan kun kan gamana deemne jechuudha. Gama kanarraas gama kanarratti lama lama gama kanarraas tokko daballee gama afur dhiibne kanarraallee tokko daballeeti walitti dhoofne osoo walitti dhoofnu akkasii fennaa jechuudha. Gama lamaan irraayyuu haaluma argitan kana gadi dhoofneen fennu jechuudha. Irraa deebina haaluma argitan kanaan. Amma kanas sadii deebisuu deemna. Gama kanarraallee sadii ta'e gama kanarraallee sadii deebina. Sun akkam yoo jettani akkana goonee kaane qabneeti as baafnaa jechuudha. Haala kana irra deebina ammas kana qabnee ni baasna. Lamaan kana wal qabneeti akkanatti ni baasna jechuudha. Haaluma argitan kana. Argitan kana. Haala kanaan
gama kanaan xumurree jirra. Gama kana qofatti takka nu haftee jechuudha. Xumurree jirra jechuudha. Amma maal argitan kanaan bakki kun amma bakka kamii? Bakka kanaa jechuudha. Bakka kana. Amma bakka kanarraa raawwannee qaqqajeelchinee akkana dalannee kaanee akkanatti irra ol deebinee sun akkamii yoo jettanii obsaan na hordoftu. Erga akkana qabannee booda ni agartan jedhee yaada. Gama kanarra deemnee asitti deebina. Sun akkamii yoo jettanii na hordoftu. Haala argitan kana akkanatti qabnee baafna. Ammas qabnee baafna. Ammas qabnee baafna jechuudha. Hunda isaa kanneen keessa hunda isaa kanneen haaluma fakkeenya isiniif godhe kanaani akkana qabnee baafna. Haaluma kanaan. Haala argitan kana. Amma hanga kana deemneeti asirra gad deebinaa jechuudha. Gama kanas haaluma kanaan akkasitti dalannaa jechuudha. Sun akkam yoo jettanii obsaan na hordoftan. As deebinaa duratti haala argitan kanaan. Amma haaluma kana dalannee gama kanas dalanna. Sun akkam yoo jettan ni ilaaltu gocha kiyya. Ilaa hanga haaluma kanaan hin deemna laal. Sarara kana ni agartu jedhee yaada. Gama kana jala deemna. Haaluma amma fakkeenya isiniif kennu jiru kana. Ilaa hanga asitti haala kanaan dhuftu. Haala argitan kana. Amma akkam goona gama lamaan irraayyuu hanga asitti deebifnutti dura 15 dhoofneemi hanga bakka 15tti deebifnutti gama kanaallee lama hir'isnaa gama kanaallee lama hir'isnaa jechuudha. Sun akkam yoo jettan ni ilaaltu gocha kiyya. Akkamni inni baafnaa lamaan kana asitti dachaasnaa ni argitan jedhee yaada. Akkanatti hir'isna gama lamaaniyyuu. Hanga finneeti ilaa asiif asitti deebifnutti.
kanaan jechuudha. Dhiifama lama hir'isnan jedheen dagadhee gama kanaallee lama hir'isna, gama kanaallee lama hir'isna akkuma kan dura hir'isne sanitti. Haala kanaan haaluma asiif as hir'isnee odoo hir'isnu 15 deebifna jechuudha. Irraa hir'isnee gama lamaaniinuu. Amma asiin geennee jirra jechuudha. Bakka kana dalanneeti irraa raawwannee jirra. Asirraa hanga asiitti irraa raawwannee jirra. Amma wanti nu hafe hanga kana akkana oofnee booda kanarra ol deebi'uudha qofatu nu hafe. Bakki kun akkamitti as ta'a yoo jettan miila kiyya itti naqeetaniin isin agarsiisa. Bakki amma dalanne kun miila dugda duuba kana jechuudha. Bakki kun bakka kana jechuudha. Bakki amma dalanne kun asiin gad oofneeti booda irra deebina. Sun akkam yoo jettanii na hordoftu. Amma bakki dalanne kun bakka kana haaluma agartan kana walis fakkaata. Amma wanti nurraa eegamu waa tokko osoo hin goone akkanumatti gad dheeressineeti oofna jechuudha. Haaluma kanaan wanti nurraa eegamu tokko hin jiru jechuudha. Bakka xiqqoo nama jabaatu hunda bira dabarree jirra. Wanti nama dhibu hin jiru. Wanti irraa hir'ifnuu fi itti daballu tokkos hin jiru. Hanga dheeressinee asiin geennutti asii gad oofnee hanga asiin geennutti haaluma kanaan oofnaa jechuudha. Wanti itti daballuu fi irraa hir'isnu tokko hin jiru. Haaluma argitan kanaan hanga dheeressinee asiin geennutti haaluma kanaan hin oofna.